Akam jettan kabajamtootaa fi daawwattoota caa miidiyaa neetworkii qophii guyyaa irraatiin qeerroo show irratti isiniif dhiyeessine keessummaa ta'uu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan kiyyaas qeerroodha. Qeerroo kanaa wajjin wal barnee akkasitti gara sagantaa keenyatti tarkaanfannaa. Meegaa daawwattoota keenyaaf ture maqaa keenya ibsi akkasitti gara sagantaa keenyatti tarkaanfanna. Okay, hedduu galatoomi. Ani maqaan kiyya Araarsoo Toofiq Abdallaatiin jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaatis godina Harargee bahaa magaalaa Godaayi. Adaabbaanis achumatti daraddee guddadde akkuma nama tokkotti magaaluma Godaayi keessa daraddee mana barumsa sadarkaa tokkoffaas achumatti xumuree lammaffaadhaaf osoo barachaa jirru haaluma biyya keessa wal dhibdee mudateen rakkoo nageenyaatiin bakka fincila diddaatiin booda rakkoo mudateen sababa saniin dheefaa biyyarraa baanee kunoo asuma biyya hambaa keessa waliin jirra. Haaluma kana fakkaata. Egaa yaamiinsa keenya kabajjeessitti argamu katiif galatoomii. Waan guyyaa irraan tanarraa kana jechuudha. Waa'ee haala wanni irra mirannu waan haala Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana waan taateef magaalaa Godaayi keessatti guyyaa irraan tana deeggartoota paartii Bilisiginnaa yaa'anii fakkeessuudhaaf qeerroo paartii Badhaadhinaa jechuudha. Kominikeeshiniin magaalaa Godaayi illee gadhiisee ture akkasumatti illee qondaaltonni gartee paartii Badhaadhinaa illee waan san gadhiisanii turan. Mee uummanni magaalaa Awwataay dhugumatti uummata paartii sana deeggaru beektee adduma kame waan ajaa'ibaa inni beektaa ammallee information qabdeetii yaada. Information akka ajaa'ibaatti qabaman biyya hedduun hordofaasi. Saayibanii fi hiriyoottan kiyyaa fi qeerroon jajjabduun hedduun waan ijoolmaa Godaayi taatee fi waa'ee Godaayi likkittiin bareechee beeka. Haa ta'uutii wanni isaan guyyaa irraa hojjetan waan hedduu isaan qaaneessu isaan xiqqeessu malee waan isaan boonsu miti. Magaalaa Godaayi parsantii dhibbarraa dhibbatti uummata yoo wal yaame wal dhaga'u uummata afaan tokko dubbatu aadaa tokko hordofu saba tokko ummata qulqullu ummata ammaasis mootummaa jala fiigee wanna jechuudha haajaa qabu miti jechuudha. Kana haalata itti magaalaa san keessatti xiqqaatanii jiran hedduu kaabinee magaalaa Godaayi hedduu xiqqaattee jirti akka magaalaa Godaayittiis akka Bilisiginnaatti illee Bilisiginnaa birattuu xiqqaatanii jiran. Maaliif kun cimina qeerroo teenyaa agarsiisa. Magaalaan Godaayi amma yeroo ammaan tana handhuura qabsoo Oromoo taatee jirti. Jaalaluu jibbinus dirqama taatee jirti. Qeerroon magaalaa sanii adda dureedhaan gaggeessaa jirti qabsoodhaas akkasuma seenaa addaa takka hojjettee qeerroon Godaayi qarreen jechuudha shamarran keenya. Jalqaba magaalaa san keessatti hiriira bahuudhaan hedduu salphisanii mootummaa nama nyaataa kana xiqqeessanii jiranii. Magaalaan Godaayi handhuura ijaaramsummaan isiituu sabboontotaan ijaaramte. Magaalaan tun magaalaa umuriin isiitis umurii dheertuudha miti umurii gabaabduudha. Manguddoota naannoo sanii irraa akkaan odeeffadhetti. Magaalaan tun egaa dhaabbatte umuriin isii waggaa 50. Magaalaan tun haa jennu malee namni Godaayi qofa osoo hin ta'in dhalattoonni Harargeedhaa guutuun sababa daldala jimaa walitti hidhamiinsaatiin namni hedduun achitti daldalaaf karas deema jechuudha. Magaalaan tun gama dinagdeetiinis magaalaa guddittii biyya Itoophiyaa san akka lafee dugdaatti dinagdeedhaan utubdee jiraachistu jechuudha. Haala kanaanii sabboontoonni hedduun jechuudha. Maaliif magaalaa Godaayi sin filachuu hin deemne? Magaalaan Godaayi waan qabsoodhaaf amma yeroo ammaan tanaa bu'uura taatee jirtuuf waan xiyyeeffannaan isiidhaa karaa Oromootiif karaa hundaanuu ijji irra deebitee jirti jechuudha. Sababa kanaaf cabiinsachi caban kana injifachuudhaaf kaabinee isaaniitiif kaadiree inumaa bakka bakkatti oduun dhaga'uu jirudha. Poolisoota huccuu irraa yaasanii huccuu siviilitti kaa'anii jechuudha. Tisheertii muummicha ministeeraatti kaa'anii magaalota akka Dirree Dhawaadhaa fi Hararirraa finne jechuun gabaasan isaan garuu godina Harargee bahaa guutuu keessaa fidan walitti guuranii maallaqaan qaxaranii jechuudha. Amma uummanni isaa irra caalatti jechuudha warreen kaabinee fi dabballee fi poolisoota maal. Kaabinee dabballee abbootii gandaa abbootii araddaa maarree jala yaatu muka itti layyoo naftanyaa tajaajilamtu tana malee hawaasni magaalaa Godaayi namni takka hawaasa irratti hirmaatee hin jiru eega hojjettoota waajjira sanyii keessaa warra isaan leellisuu taate malee hin jiru magaalaa Godaayi keessa naftanyaan hin jirtu Bilisiginnaaleen hin jirtu dhibbaa dhibbatti hawaasa magaalaa Godaayi ittiin hin boona akka Bilisiginnaan ta'in. Hayyee gaamee amma waan guyyaa irraan tanaa oolii kana irraa dubbanne booda uummanni Oromoodhaa jechuudha irreecha waggaa waggaatti kabajan kana bara 2019 akka lakkoofsa faranjiitti irraa jalqabee irreechi magaalaa guddoo Finfinnee keessatti deebi'ee turan dura magaalaa Oromiyaa keessatti jechuudha. Kanarratti bara dheengaddaatii fi bara dabree fi bara inni waliin fakkaatu. Bara kana maaliif mootummaan addatti jechuudha warreen irreecha kanarratti hirmaatan jiru qofa jechuudha barbaadee harka waan uummataa keessatti irreechi ayyaana mootummaati miti. Ayyaana namoota Oromoo bal'aadha. Maaliif mootummaan bakka kanatti namoota ifi barbaadan qofa akka irreechatti hirmaatan
akka uummanni hundumina magaalaa Finfinnee sana seenne lamada maaliif danqaa garagaraa uumame? Maal firaa qabu mootummaa kanarratti? Sodaan inni firaa qabu waanuma fi dalagaa jiru kana xiqqaate kana fuulduree miidiyaa addunyaatii fi imbaasiilee garaagaraatii fi dippiloomaasota garaagaraa magaalaa san keessa jira. Fuulduree sanatti nam salphadhaa waan jiru waan yaada qabuuf dursee kana raawwachuu jira jechuudha. Amma miti eega salphatee bulee jira. Xiqqaatee jira jechuudha. Cabee jira sirni kun haa jiraatu malee ijibbaata falmachuu jira. Saniifuu irreechi amma irreecha xiiqii ta'ee jira. Irreechi 2016 booda irreecha xiiqii ta'ee jira jechuudha. Xiiqiif namni bakka san deema qabsuudhaaf bakka san deema sagalee isaa dhageessifachuuf bakka san deema tokkummaa isaa baay'ina isaa cimina isaatii fi qaroomina isaa addunyaa agarsiifachuuf bakka san deema namni. Saniifuu waan gama kanarratti hayyoonni hedduulleen dubbachaa jiranii kana caalaa wanniin gama kanaa irreecha jiras akkasitti nama yaachisu hin jiru garuu gama mootummaati wanni godhu jiru waan fokkotaa waan abdii isa kutachiisu ta'aa kiraa dalagu jira. Piikchara sooshaal miidiyaa irra deemu jiru tokko cinaa qabdee yoo ilaalte waan Baardaarii fi naannoo Amaaraatiif Tigiraa keessatti fi Oromiyaa keessatti ta'uu jiru cinaa qabdee ilaalte abdii kutannaa isaatii fi Oromoon salphisa waan jirurraayi kana ijibbaata falmachuu jira kana sabni Oromoodhaa dammaqee jabaatee cimee kana dur caalaa tokkummaa isaatiin gama fuulduraatti tarkaanfachuu qabaa jeetiin dhaamsa dhaamaa fi amma gama kaaniin jechuudha yoo yaadatte bara 2000 fi deemgadduma jechuudha bara 2020 kana keessa yeroo paarkiin wanni shaggar paarkiin eebbifamte jechuudha mootummaan gabbaaseeti waraana isaa agarsiise bakka itti fakkaattu miti yeroo sanitti shaggar paarkii eebbisiisuudhaaf waraanni achitti argamu agarsiisa waraanaa godhuun qabu. Yeroo sanatti wanni ture Tigraay filannaa geeffachuudhaaf qophiirra ture. Dheengaddoo ilaalte jechuudha guyyaa tokko dura irratti haa dabre kana waraana magaalaa Finfinnee keessatti agarsiisa yaaniiti magaalaa Finfinnee keessatti waraana agarsiisan. Kun sodaa kan firraa qabatte mee mootummaan kun iddoo sodaa kan keessa galee jira. Iddoo galatoomii gaafa bareedaadha. Amaluma mootummaa abbaa irree keessattuu mootummaan abbaa irree yeroo inni fi dhandhaa irraan isaatiif sunsumni isaa yookiin sosso'ee jechuudha. Ijibbaata falmachuudhaaf humna waraanaa fayyadamuu fi agarsiisa garaagaraa godhuun waan inni fidee miti innis namarraa barate qaba. Dargiinis gizeenii fi seenaa abbootii irraa dhageenyuuti umriin illee jala qabu baannu yeroo biyya sanarraa gadhiisee silaa torbaan biyya sanarraa ba'uu deemu torbaan dura akkuma isaa sanitti waraana magaalaa Finfinnee keessa baasee hawaasa dhaadachaa ture. Booddee irra waan inni ta'e harkaa jirra biyya isaatiif dheebotee ilaangaa irraa jiraachuu jira. Kunis faanuma sana hordofuu jira. Oromoo inni kana duubatti hin deebistu. Wayyaanni hanga funyaanitti hidhattee deemtu jabduu sanuu ofii biyya isaa firaa galchee agarsiise kana sirna waggaa 2 qofa gad dhaabbatee kana jalleen isaatu tartiiban qabne kana uummanni Oromoodhaaf fuula kan nuuf hin qabu qabsoo fi jabaachuudha. Wanni akkanaa kun amaluma abbaa irreeti uummanni kanaaf gurra kan nuun qabu qabsoo isaa gara fuulduraatti callisee itti fufuu qaba kan jedha. Ammaan tana yeroo ilaalte jechuudha bara dheengaddaa bara dabre irra jaggeeffame irratti nama miliyoonota olitu irra keessatti argame. Dabalataanis uummanni achirratti argame alaabaa isaanii fudhataniiti. Alaabaa paartiis haa ta'u alaabaa Oromoo akka Oromootti qaban hunda fudhatanii deemanii Oromiyaan kutaa qabdu hundinuu aadaa isaanii achirratti agarsiisanii irreechummaan wannummaan barbaachisee fuula caalatti bakka tokkummaa Oromoo cimuu fi bakka itti aadaan Oromoo cimtu. So kanarratti mootummaan kun bara kana yoo ilaalte yoo nama uffata aadaa uffatee deemu wayim takka alaabaa qabattee deemte siidha. Maalirraa himee kun kaafuu danda'e? Wanni kun wallaahi waan hedduu nama aarsee xiqqii addaa keessa nama galchuun Oromoo waan kana qalbiidhaan gajjeelaaluu qaba. Waggaa darbee 19 keessa yeroo akkanaa maal turre amma bara kana maalirra jirra jeelaa iflaaluu qaba namni. Naftanyaan kaleessa maal turte har'a maal turte? Daaluu qaba namni wal cinaa qabee. Biyya baasaa irratti kaleessa dhiigaa qeyroo 5,000 olii ganna qabeen injifannoon dhufte hundi butamtee qottee taatee jechuudha qabsoon haaq taatee jirti. Injifannoo sanyii akkamitti kuttee namni qalbii gaaluu qaba. Suuraalee sooshaal miidiyaa gubbaarra deemu kun yeroo hedduu ilaalte karaas nyaata har'a Finfinnee keessatti ilmaan Oromoodhaa huccuu aadaa uffattee Oromummaa beeksistee deemuu dhiisi afaan Oromoo dubbachaa deemuudhaa sodaachaa deemta. Kun maalirraa kan ka'e? Sirni kun sirna kamiin deemu jira. Har'a waggaa kana keessa yoo kana ta'e namichi kun waggaa 2 yoo kana dalage waggaa 2 yoo bule akkamii akka nuti taanu jechuudha. Namni akkasii fageessee dura ilaaluu qaba. Kun sirnuma nafxanyaati nafxanyaan duriiraas kaasee takkaa uummata keenyaaf mirga kannatee hin beektu. Oromoo dhagahuudhaas hin feetu harkuullee hin feetu jechuudha. Calaqqistuu Oromoodha. Maaliif sirna gadaa kanaas bahaadhaan barbaanne sirni gadaa osbee dimokiraasii addunyaanis maqaa Oromoodhaaf kan nu dandeesse jechuudha. Sirni kun sirna jaarraa meeqa dura osoo addunyaan hin baratin
abbootiin teenya wallaala san keessa jechuun qarooma itti fidde jechuudha dhageettii dhabuudhaan gabrummaa waggaa 100 turteetu waan kana dho'ise wanni kun akka ifa boo'u hin barbaadu abadan nafxanyaan. Jechuun mootummaan kun hanguma lafa qabatuun guyyuma guyyaanii jechuun waan Oromoo tana dhaabamsiisuu fi Oromoo tana awwaaluu barbaadee jira. Ifaadha kun. Uummanni Oromoodhaa jechuun waan kana dammaqinaan hubachuu irra jira. Yeroo itti hayyoonni keenya lafaa ka'ee mootummaan kun mootummaa nafxanyaati yeroo itti namoonni gariin akka waan dubbiin tun hinaaffaadhaaf jaamtuu ta'a turan. Ammatti yeroo ilaaltee guddaa wanni Oromoon qabdu irreecha kanatti akkuma dura jennee tokkummaa isaaniitii fi aadaa isaanii agarsiisuu fi bakka itti Oromoon beekamtii argatte irreecha kanatti maaliif gama kan UNESCO irrattis galmaa'ee ture. Akkasumatti illee miidiyaaleen gurguddaan addunyaa hundinuu ni hordofu waan kana. Because namoota miliyoona alitti waan kana bakka irratti argama feestivaala irratti jechuudha. So mootummaan bakka kanatti akka aadaan Oromoon tun hin mul'anne godhuunsaa gama tokko mootummaa gabroonfataa mootummaa Oromoo nyaachuu deemu akka ta'e uummanni Oromoon gamarmaan hubachuu qaban jenneeti ergaa dabarsinaa asirratti akkuma ati jette meegaa amma gaaffii itti aantutti yeroo dabarchuudha qeerroodhaan magaalaa wadaa keessaa taatuun karaa naannoo hargeerraa isaa taatu akkasuma qeerroon naannoo biyyaa keessa jiru hundinuu yeroo amna deeman jechuudha gara magaalaa Finfinnee seenuudhaaf yeroo deeman danqaa garaagaraatu isaan mudata. Danqaalee isaan mudatan kana mee tokko tokko jechuudha quba qabdee gadi yaada keessattuu karaa naannoo keenyaa saniitu ni hordofta. Mee takka takka raawwatu mee maaltu isaan mudata karaa kanatti jechuudha. Amma akkuma argaa jirru kanatti waraana hedduu bobbaasee karaa Finfinnee shananuu marsee eegumsa jabaa irra jiranii magaalaa san seenuun hedduu ulfaata. Namni keenya wal gisee karaa san deemu baay'achaa deemuu qabani. Walis baay'achuudhaas dhiifna jaanii addaas bittinnaanii hedduu wal dagachuunis hin barbaachisu. Nama muraasaan tooftaa qeerroonni beektii tana waan gorsinuun qabuun isaanuu ni fahamanii tooftaa isaanii saniin makamanii biyya abbaa isaanii irratti qe'ee isaanii irratti diina miliqaa taphachaa agarsiisuu qabaniin jaa. Akkuma ta'ettuu namni hanga Finfinnee dhorkaa isaan godhanillee namni seenaatuma jira. Warri seenanis hoteela irra deemanii warra hoteelaatiin hedduu qabsiisuudhaaf yaalii hedduu godhaa jiran akkaan odeeffannoo idaa galgala harkaa turetti wanni akkasiinis deemaa jirti. Kanaas namni eegumsa cimaa godhuu qaba. Eega hoteela seente hoteela irraa baatee halkan isaa malees deemuu qabdu. Magaalaan san magaalaa nafxanyaan keessatti heddummaattu afaan Oromoo dubbachaa amma loqoda keessa ilaalan namni kun argee dhufee achi dhufee loqodaan si beekan. Ifi nama baajii baanan san fannifate malee na yeman jaanii saniifuu qeerroon if eeggannoo goote tooftaasiitiin nama danda'ametti seenuu qabanii wanni kun biyya abbaa isaaniiti dhaqanii waan danda'an godhuu qabanii jechuu dirqama hanga dandeettii isaaniitti if eeggannoo isaaniittis dursuu qabanii wareegama taane baasuun qabanii humnoota nageenyaati wajjinis walitti bu'iinsa hamaan taane keessa waliin galuun qabanii of eeggannoon deemuu qaban jeetiin dhaamsadhaamaaf. Gamaaf tokkoon ammas gaamee ammaan tana waan takkatanii siyaatachuu barbaade irratti bara 2016 irreecha bara 2016 irratti yeroonii fi irreecha Bishooftuu irratti nama daanu wayyaanee jaanii achirratti olkaanii maayikiidhaan yoo dubbatanitti achi booda umurii wayyaanatu gabaabbatte. Bara kanaas mootummaa irra caalatti uumas ta'uu jiru. Kana natti fakkaata. Maaliif akka addunyaa duratti uummanni Oromoodhaa fi daanu bisiqinaa kan jenne waan sodaachuu jiru fakkaata mootummaan. Kanaaf danqaa garaagaraa uumuuf jira. Meegaa kanarratti sodaa inni ofirraa qaburraa ka'ee sodaa mootummaan kun qaburraa ka'ee danqaa kana hundaa'u wanni uumaa jiruuf uumaa kanarraa uummanni Oromootis jechuudha bakka kanatti eega walitti qabamanii booda jechuudha maal godhuu qaban meegaa eega irreeffatan booda. Maal inni da caalaa namaan tana bakka san dhaqu irreechaaf dhaquu fi irreechasanii wajjin qabsoo tanaaf siyaasaaf dhaquu jira bakka san. Eegasiifuu gaa mootummaa kana mootummaa hayyoota Oromoo hidhaa isaan ta'u kana bakka sanatti uummanni Oromoo ta'u maal godhuu qaba eega irreecha kana dhaqan maal ta'uu qaba jetteetti dhaamtamee qeerroodhaaf jechuudha. Qeerroon teenya biyya keessatti ijaaramtee bifa bareedaadhaan qabsoo as dura gaggeessaa turtes akka nama boonsutti gaggeessaa jirti. Kanaas tooftaa isaanii mijaa'ee fi karaa isaan ittiin mijaa'ee fi jaarmiyaa waan qabaniif waan wal dhaga'aniif waan wal dura deemanii wal jala yaa'aniif tartiiba isaanii mijaa'een waan godhamuu qabuu fi waan achi godhamuu hin qabnes waan godhamuu qabus if eeggannoodhaan maddii isaaniitis waan jiru ilaalaa qaama kamiin wajji makamee jira ifis ilaalaa bakka deemanitti suuraa
haasuu waan naannoo san jiru hunda yoo mijaa'eef kaameeraa viidiyoolee waraabaa maaliif yeroo tanatti naftanyaan magaalaan san magaalaa naftanyaan baay'inaan keessa argamtu itti hirmaatanii waan hin taane isaan sanirra raawwatanii badii adda addaatti saaxilan akka irreechi magaalaa san keessa lammarsaa itti aanuuf illee gaggeeffamne godhuuf hedduu carraaqaa jiranii irreecha ayyaana siin qaba akka beeksisa irra bulchaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa waan jedhakaa jira. Inni keessan akka irreecha bara dhufu hafu jechuudhaaf irreecha banaa kana sirnaan kabajuu fi naamusaan kabajuu maal jedhee kana dubbate. Akkana jechuun isaa gama tokkoon ergama nama biraarraa akka fudhatee waan kana dubbate nama fakkaata. Maaliif akka waan magaalaan tana nuti itti akka waan ta'een waan itti dhaqoo jirtuuf fakkaata. Ergaa tanaaf wajjin wal qabsiisimee maal jettaniiti? Yaada kana irra dhaabbadheetumaan dubbachaa tureewi jalqabumaa irreecha Oromoon nageenyaa fi galata galfachuudhaa fi eenyummaa isii beekamtii isii heddumina isii itti agarsiisuudhaa fi tokkummaa isii agarsiisuuf bakka sana wal dhufti. Namni akka fudhachuu danda'a. Yeroodhaaf irreechi kun waggaa afran dabran kanaaf mallattoo tokkummaa Oromootii fi qabsoo siyaasaa waa iddoo wal makatee dhufee jira jaalachuu baannuusi. Waan kana ta'eef irreecha akkanatti miidhagee sagalee addunyaa agarsiisee dippiloomaasii magaalaa san keessa jirtu ol kaballeesse jechuudhaan irreecha kana warra naftanyaa wajjin walii galanii bifa wanni kun waan jeequmsaa fakkeessanii ayyaana sanyii nama balleessu waan hin taane gocha namaa deddaa namarra dalagu fakkeessanii Oromoon akka ayyaana kana waggaa itti aanu biyyuma san keessatti akka gadi hin gaggeeffamne kaayyuun bilisiginnaa maali jalqaba eenyummaa Oromoo balleessuu fi sabboonummaa Oromoo balleessu kana balleessuudhaaf isteepiin deeman isteepii dura irratti akkuma Jowaar Mohaammed jeetti maqaa tokko si baasanii maqaa sanii si arrabsanii si moggaasanii itti booda si balleessu irreecha nagaa Oromoon qeeffachuu deemtu kana maqaa hin qabne itti dhoobaniiti balleessanii waggaa itti aanu wanni kun waan shoroo keessatti yaani shorokkummaa kanatti maqaa kana moggaasanii balleessu deeman kaayyuun isaanii guddoon sabboonummaa Oromootii fi aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo balleessu kana waan ta'eef kana gabaabumatti hiikuun namoonni dhibu kaayyoo isaanii guddaan takkatanu. Egaa irreecha irraan gara dubbanne jechuudha gara gaafii biraatti si coodaaf mee ati amma magaalaa Awudayyaa keessa dhalattee magaalaa Awudayyaa jechuun qabsoo Oromoo keessatti gahee isin taphatte gahee hangana jedhamee waan dubbatamee dhumu miti. Gama maalii fi ikoonomiitiinis uummata keenya cinaa dhaabbachuudhaan akkasumas illee siyaasaatti illee waa hedduu yeroo ammaa kana keessatti adda duree taatee magaalaan jirtu magaalaa Awudayyaa. Mee egaa ammaan tana uummata Oromootiif magaalaan Awudayyaa maal eegattee ibsitameeti? Magaalaan Awudayyaa uummata Oromootiif seenteraa qabsoo guddaa taatee jirti yeroo ammaatti. Magaalaan tun akkuma jalqaba siin jeetti ilmaan Oromoodhaa godinoota garaagaraa irraa Harargee qofa osoo hin ta'in bakka biraallee dabalatee jireenya fi fooyyeffachuudhaaf gara simalee jechuun namni. Magaalaan tun magaalaa jaalalaa magaalaa tokkummaati. Magaalaa sabni Oromoo qulqulluu bulchaan parsantii 99 afaan Oromoo qofa dubbatee walii galu jechuudha. Keessa jiraatu. Hawalii rifatu hawalii addu dalagaa hin qabne dalagaa baasu. Miskiina fi dhabaadhaas akka gargaaru jechuudha. Tanaan beekamtii jaalalaaf tokkummaan beekamtii magaalaan tun. Akkuma dhuunfaatti namni tokko magaalaa goba keessatti osoo wali bu'ee magaalaan Awudayyaa akka nama hiriira bahutti wal dhageesse jechuudha. Dhuftee jechuun waan san si hojii qoddatti. Tasabaatis akkasuma jechuudha. Maaliif namni kun godina hundarraa waan achi dhufee jiru namni dhufe kun hundi sabboon aadaa wal dhageeya wal jala yaa. Magaalaan Awudayyaa wanni kan isii godhuu dandees jalqabumaa sabboonotaan ijaaramteesi. Iccitiin qabsoo teenyaatis tokkummaa teenyaaf jaalalu malee wanni biraa addaa Oromiyaa magaalota biraa irraa adda nu godhu hin jiru jaalalumaaf tokkummaa qabaachuu fi afaan tokko dubbannee wal dhaguu keenya irraa. Akkasii dhugaadhaa maaliif magaalaan Awudayyaa yeroo amma jiru keessatti magaalaa sabboontota taatee jirti magaalaa sabboontonni Oromoo keessatti baay'atan magaalaa yeroo takkatti jechuudha lafaa kaatee waan fedhe dalaguu dandeessu gama siyaasaatiinis gama ikoonomiitiinis waan fedhe godhuu dandeessu magaalaa Awudayyaa. Seenterri qabsoo Oromoo yeroo ammaan tanaatti echitee mee gama duubaatti dhumnaa sagantaa keenya gama dhumaatti jechuudha. Uummanni Oromoo kun jechuudha mootummaa gabroonfataa kana jalaa bahuudhaaf mootummaa gartee isaan cunqursu barbaaduudhaaf ganamarra jira mootummaan kun amma keessa cinseenna malee isaan cunqursuudhaaf ganamarra jira. Mootummaa kana ofirraa kaasuudhaaf maal godhuu qaban tooftaa akkamiin fayyadamuu qaban jettanii uummanni Oromoodhaa? Uummanni Oromoodhaa akkuma as dura qabsoo bara maaster pilaaniidhaa gaggeessaa turetanii jechuudha. Amma ani yeroo sanitti biyya keessaan jira. Awudayyaa jira magaalaa biraallee deemee hin beeku Finfinneellee hin beeku jechuun ni danda'a. Maaster pilaanii Finfinnee akkuma dhufeen Finfinneen ta'e Oromooti saamamuu qabdu qotee bulaan Oromoodhaa naannoo san iyyeessii Oromoodhaa buqqee lafa isaa irraa gaardii fi waardiyaa namaa ta'e kan jiraanne jennee
baanee sagalee teenya takkummaadhaan dhageessifnee lubbuu nama ijoollee qaalii daa'ima waggaa 5 irraa jalqabee ilanga manguddoo ganna 70 fi oliitti itti dhabnee waan san deebisnee jirra jechuudha takkummaadhaan kaaneef. Tokkummaa koo keenyaatu waan san nu injifachiise. Arraas akkuma kalee sanitti yeroo baha tokko dhiige lixaa ka'uu qaba jechuudha namni keenya. Qabsoon dabareen taatu tokkummaadhaan tarsiimuu masaqamnee hayyoota keenya dhaggeeffannee wal jala yaa'uu qabna. Wal qeequmsaas xiqqeessinee wal dhageessuu wal jala deemuu waliif irra dabruu rakkoo dhuftees sanii qeeroon teenya biyya keessaatiif alaatis wal qindeessitee namoota qabsoota irratti miidhamanii fi baqatanii ala jiranii fi kan hundaa wal quba qabaachuudhaan kan biyya keessaa dahoo ta'uudhaaniif basaasa diinaa fuudhee isin barbaaduun eeruudhaan saaxiluudhaan kan biyya alaa jirus waan danda'u walitti buusee nama kana akka inni sababa nyaata garaatiif daabboo takka jecha magaalaa ol ba'ee diinaa afaan hin buune achitti gargaarsa godhuu qabaa fi taniin jiru takka tana qabsoo Oromoodhaa wanni fuuldura siisuu danda'u yoo kadhawoome madoo keenya wallaannan kaddu'e awwaalanne sabbarsiifne kan jiru jajjabeessine malee gara fuulduraa siquu hin dandeenyu. Maaliif nama hamileen cabte hamilee isaa eegaa deemu osoo kadhawoome malee ciisuu kaan gabbee bifa kamiin falmata. Hadhoome ilanga inni fayyutti deemnee qaamaan deemnee jajjabeessuu siqinaa jirra jechuudhaan waan qabnu cinaa dhaabbachuu qabna. Hundaafuu furmaanni tokkummaadhaan jaa keessaa faalaan namni cimee wal jala deemuu qaba. Mega gaaffii nama gama dhumaatti si gaafadhu mootummaa nama biyya bulchaa jiru kun jechuudha. Fulbaana 30 booda aangoon heeraan biyya san keessatti isaaf kennamte dhumatti jechaa jiranii uummanni Oromootii fi qeerroon Oromootoo kan irratti gahee kan godhuu qaban eegar mootummaan kun fulbaana 30 booda hin jiraanne biyyi san gaa mootummaan qabdii jechuudhaaf dirqama mootummaan cimsaa tokko dhaabbachuu qaba. So uummanni Oromoo kan irratti qeerroon Oromootoo maal godhuu qaban biyya isaanii san irratti maal godhachuu qaban jettee. Qeerroon Oromoo akkuma kanaan dura yeroo labsiin hayyoota irratti kennamte yeroo lagannaa gabaas tahee fincilaatis tahee tokkummaadhaan kaatee qeesii irratti falmattee falmaasii dhageessifattutti yeroo sanis fulbaana 30 booda jechuun wal tahanii wal dhageenii qe'ee abbaa isaa irraa jechuun namni gandee jirurraa qe'ee isaatii eegumsa godhee ittillayyuu nafxanyaatii fi caasaa gandaa warri isaan irra bobbee isaan babaasu kanarratti tarkaanfii laalee isaa fudhachuu qaban jira. Jechuudha gaammoo wal maakisanii jechuudha nama tokko nama isaanii deemuu danda'us wal dhageessuudhaan akkasumatti mootummaa mataa fi ijaarrachuun uummata jechuun gamaa kaaniinuu maal jechuun mootummaadha jechuudha. Uummata jechuun mootummaadha. Mootummaa jechuunis uummata jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodha egaa mootummaan aangoo heeraa kan biyyi heerri biyya isaanii saafan eegalume booda tokkummaadhaan qeerroonis biyya isaaniitii fi akkasumatti illee uummata isaanii biyyee fi lafa isaaniitii fi nama isaanii hundaa'u eeggachuu qaban jenna. Mega amma sagantaan teenya waan dhumtee jirtuuf waan dhaammattee qabaatte dhaammadhu. Dhaamsa takka tanuma jalqaba qabsoo ammaan tana yeroo namni tokko magaalaa takka keessaa ka'ee magaalaan taan daldalachuu yeroo tokko hojii dhaabee galatti kaan dalagachuu wanni kasiisan hedduu qabsoo teenya bareedduu miti namni keenya bakka kanarratti wal dhagee wal jala deemuu qaba. Namoota tokko kasii dhiibuu jira maatuma wareegamtoota faatee wachan taane yeroo inni raawwatu garaas nyaatu jira itti dubbachuuf nama kana namni kun nama faamiliin isaa wareegamtee jirtu. Waan akka isan namni keenya eeguu qaba. Yeroo labsiin takka gubbaa kan namte namni wal dhagee magaalaan takka dhaab namni guutuu qaxqax dhaabu namni dhaabaa jennaan kaa jennaan ka'u amma wadaa keessatti wanni magaalaa wadaa goosisee maqaasii kaase dhaabaa jennaan dhaabu kaa jennaan ka'u. Akkas dura godhaa turanitti jechuudha. Bifuma kanaan itti fufuu qaba. Kan lammadaati warri ala jirtan nama biyya keessaa iyyaafadhaa guyyaarraa namoota madoodhaa fi baqatee ala jiru. Gargaaruudhaan bifuma azura godhaa jiraniin ammallee agalatomanii uummanni alaa qabsoo Oromootiif hedduu barbaachisoodha. Itti fufanii bifuma kanaan ijoollee teenya dhawamtee fi ala jirtus baqattee jirtus gargaaruu itti fufuu qabanii jaa dhaamsa kanumaan dhaammadha. Gaaraars qeerroo araarsota egaa kanatti sagantaa teenya irratti nu dhiyaattee waan Oromootii fi Oromiyaa irraa dhuftee akkana yaada keetiis daawwattoota keenyaa fi nama hunda uummata Oromootiif dhaamuu keetii fi akkasumatti illee haala naannoo keenya jiru hundaa xiinxaluu keetiif hedduu galatoomin siin jaa gaa sagantaa teenya kan dhufu irratti illee akka hirmaattus abdii guddaan qaba galatoom. Ashir hedduu galatoomi isinis carraa kan naa kanatanii asin naaf hirtanii na dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaadha jajjabaadhaan isiniin jaa inshaallah waliin jirra garuu hundaafuu. Kabajamtootaa fi daawwattoota Caa Miidiyaa Neetwoorkii guyyaa irraan tanaa qophii qeerroo shawutti qeerroo kana qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata
sagantaalee keenya kan miicaa miidiyaa neetworkii irraa isin dabranis gamanamaan daawwadhaa jechuun isin hafeera.